Aishama arkafone naganko kan jaalala kan kabaja bakkuma jirtanitti isinaa ga'u arraga oduu gammachiisa oduu dinqisiisaa saniif qabadhe yaadhetan jira. Innis Oromoo Girrisaan Juheen Baahid arra maqaa moggaasaniif jiran maqaa bareedaa innis maali yoo jettan Jootee Tulluu jedhanii moggaasaniif jiran. Egaa Oromoon maqaa jaalala nama baafachuu danda'a. Hojii isaatiin namarratti moggaasa maqaa jechuudha. Oromoon akka ajaa'ibaatti maqaa nama baasuu danda'a. Egaa yeroo darbes Girrisaan kun bara waan ajaa'ibaati. Namni Abiyyi Ahmaditti namni maqaa abbaa irraa jijjiires akkasuma Girrisaadha. Maaliifree? Yoo Girrisaa nu jiraadha waggaa kuma dhaggeeffadhaa Juheen Baahid har'a dubbii isaanii keessatti Oromoo waan itti gammadiif maqaa moggaasiif jira. Maqaan sunis Jootee Tulluu jedhanii moggaasaniif jiranii. Egaa waan ajaa'ibaati akkas carraa argattetti jechuudha. Gootittiin keenya leencittiin Oromoodha. Qabsooftuun Oromoodha. Barumsa ishee keessa waan baratteerraati, waan qabdurraati. Jireenya ishee guutuu amma guyyaanarratti seenaa jaamboo Oromoodhaaf daladde, Oromiyaaf jiraatte. Dhugaa isiniin jedha namni hedduun ni qabsaa. Hayyoota hedduu qabna. Beektota hedduu qabna garuu goota hedduu qabna garuu keessatti isheen dubartummaa ishee kanaan dhugaa isiniin jedha umurii xinnummaa isheerraan kaatee hamma har'aatti kan Oromoorra gala hin galle. Kan Oromoof Oromiyaaf kan jiraattu jiruu ishee keessatti jechuudha. Namni tokko biizinesiif jedhee waan garaagaraaf jedhee jijjiiramuu danda'a. Garuu seenaa jaamboo akka ija godhadhaan arge jechuudha. Hamma har'aatti kanuma ishiin qabsoo Oromoorraan eessaan fiixabaa Oromoon eessaan galma geessin eessaan karoora qabsin eessaan hayyoota giddira eessaan rakkataa biyya keessaa gargaara jettee namni cinqamtu namni dhibbattu jiruu ishee keessatti seenaa jaambooti. Seenaa jaamboo galata guddaa qabdi uummata Oromoorraa. Galata guddaa qabdi uummata Oromoorraa. Umurii ishee guutuu Oromoo jaalala Oromoof qabsoofte nama akkasiiti jechuudha. Har'a guyyaa kaleessaa kana yeroo muraasa daqiiqaa muraasa irratti jechuudha. Waltajjii irratti ni argatte affirraa ajaa'ibaa argatte. Carraa argatte sana keessatti waan baay'ee daladdeetti. Waan baay'ee daladde seenaa carraa argatte kana keessatti quuqama Oromoo addunyaa kan jiru gaa addunyaan ni beeka haala Oromoon itti jiru Ameerikaan gaa waan tahaa jiru hunda akka beektu biyya Itoophiyaa kanaa aaturu Juheen Baahid jechuun akkasumas mootummaan Oromiyaa jechuun mootummaan Ameerikaa jechuun mootummaa Ameerikaa bichaa miti. Wanti nu beekuu qabnu mootummaa addunyaati. Mootummaa addunyaati. Addunyaa kana keessa kanarra ta'e kan ta'e bulee biyya adda baastudha. Ameerikaatti wanti qixxaatu hin jiru beekumsaan namni itti gitus hin jiru qabeenyaan. Maali yoo jettan eessa biyyi itti qixxaatu hin jiru. Aduu gaditti Ameerikaa kijibanii jala darbuun gonkumaa hin danda'amu. Mataa kan gadi ilaalchise jecha tokkoon Ameerikaadha Itoophiyaa. Kanaafiyyuu kan garaaf jiraattu osoo hin taane seenaa jaamboo dubbii ishee keessatti nuti Tigraay dura kan hin hiriira baane. Oromiyaa keessa rakkoo jiru hunda tokkoon gadi naxxee kan addunyaa beeksiste kan fudhatama argatte kan immoo Juheen Baahid biratti gaaffii deebii argatte. Seenaa jaamboo seenaa ajaa'ibaa daladdee jirti. Duraan seenittiidha. Dhugaa isiniin jedha seenittiidha. Seenittiin har'a seenaa nu daladdee waggaa kuma nuufaa jiraattu waggaa kuma nu jiraadhu iyya seenoo kiyya ittiin jedhaanii Oromoon bakka jiruuti ishee galateeffatu jira. Kabajamtuu fi jaallatamtuu keenya seenaa jaamboo si galateeffanna honnee keenyarraa abeefti keenya. Waan akkasiidha. Egaa waan haaraa kasinii qabatee dhufu ana margituu Oromoo YouTubeedha. Warri maatii kiyyaa hin ta'in akka maatii kiyyaa naa taatan kabajaaf jaalalaan sin gaafadha. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa jiraadha.